jechuudha isinii galee wanti keenya waan arrabaa waa isa walitti mufattanii jettan kana afootu nu jettee taa gaaffiin keenya. Yaa jaarsaa gurra nama dhageessumoo nama ammoo wanaanatti ufatis natti immoo nama fuuchiises hundaafuu rabbii rasuulillaahi afutulillaa jedheedha. Abbaa gidi yuutii banaa wanta kiddu bakki jala deemita. Abbaa gidi yuutii nu banaa agaan jira nu guddisa abbaa gidi. Abbaa gidi nu guddisa. Kan guddisa. Isino majetaanis erga isin jettanii eenyunu angama kootiin jalqaban jedhaan jalqaba gama kootiin anafuutu jedheera. Gama kootiin iseera. Ammas nu jedha. Ammas afuutu jedheera. Makiinaa ofaara waan ta'eef hin guddisinaa. Rabbi afuutu jedhu maanguddoo ta'aati keessa maanguddoo. Amangut. Mari bo bilila audio video. Bismillah. Garuu amma yaada biraa dhiisaati. Kaayyoo keenya sin beektu. Adaraa yoo kan nu jaallattan ta'e yoo kan nu kabajjan ta'e bakka ummataa dhaabbannee nuti dhiifama sin gaafanneerra. Dhiifama waliif godhaa. An yaada koo maammeetti dabalamee ka'een dhaabbadha. Anis isaan itti dabalamee ka'ee dhaabbadheera. Wanti maanguddoo waliin jiru yoo nu tuffattan kanuma kalas kai kiyya kana sabdi geetadhu Jara anis kayii dhaabbatanii himachuu yoo ta'e jedhe jara namaatiif akkas godhaa jirtu wallahi anis dhaabbadheera waan akkasii kana dhiisaa wallahi billahi anis dhaabbateera tarii hin beellu ta'a please hin beellu ta'a wallaala taana dhiisi ati immoo akka ta'e ni beektaa seera saasa maaliif naa bootu nuyiyyuu abootu jedha waliif qofaa miti nuyiifuu warra kaleessa akkasitti dubbachuu beennu callimnee isin eegne kana nuyiyyuu dhiifamu godhaa jaziira nuyiyyuu sinitti balleessinu dhugaan sinitti maangara kooti wallaahi sinitti balleessin jira kanaaf aafii jedha keessotti jeeffannaa nu kenna nu ka bubbulte dubbii maal jarara kono galma nama kuma abdi basa galtu nama kuma lama wayitu dhaabataa jira jechuun mala kun jechuudha abdii kun taati abdii keessa jiru Abdii deemee bana dursa namni seera waliin ta'e akkas Wai jazira dubbatu Mubarak jara rabbiidhaati ta'a ani ilma namaati eenyu keessan irrayyuu caaleetii miti ilma namaa kamiyyuu caaluu hin danda'u an nama tokko waan hin ta'eedhaaf jechuudha isiniif galee kanaafuu hin dhaabatinaati taa'aati isinis kabajumaan jechuudha isinii galee taa'aati akkuma jechaa jirtan kanatti jechuudha pirezidaanti maammeen isaa taa'u atis taa'i isaa gizeenu atis taa'i ulfaadhaa kabajamaa rabbi ulfina isiniif haa dabalu dubbii kana immoo lakkii akka jiru namni subatee namni kaleessa gara faallaatti na subate yoo jiraate jedhe isa subate yoo jiraate jedhe dhimmicha sana sammuu jechuudha yaada nu irratti dubbannee jenne sana dhugumatti akka miidiyaatti bocamee gad ba'e moo dhugaan isa kam kan jettu kana namni irraa waa barachuu danda'a tarii namni asirra 2,100 dhaggeeffachaa jiru kun tisiisa yookaa jaldeessa yookaa qamalee yookaa ammoo allaattii miti ilma namaati waan ta'eef dogoggora inni tokko dogoggorurraa barnoota fudhata ilmi namaa barnoota dirqama mana akaadamii seemee mana barnootaa dhaqeen fudhatu miidiyaanis bakka mana barnoota tokko waan ta'eef dhimmi kun akkamitti hubatame kan jedhu namni haa baratuudhaaf waan kana bu'uura irraa kaafnee haa dubbannu jechuu barbaadeeti lakkiin kun hin dubbatamini wanti fedhe siina jedhamu jechi fedhe siina jedhamu hunduma isaatu fudhadhuu dhiisii dhalli siima aafootu jedhi rabbumaaf rasuuli jedhi aafootu jedhi isa gurra qabadhu kan jettan yoo jette yoo ta'e jedhe dhuguma kun seera oromootti seera ilma namaatti seera amantaatti yoo ta'e jedhe fudhatama qabaa jettanii yoo natti murtanii jettanii nan fudhadha rakkoo hin qabu haqa isaa kana rabbi haa dubbatu jedhee sangama kootiin jechuudha isinii galee wallahi isa dhugaan isinii jedha haqni jaalalaa haqni obbolummaa haa dubbatu jedhee callisee isa hammeenyaaf haa ta'u gaariidhaaf waanii godhe jechuudha isinii galee lakkii ammoo waan kana hanga dandeenyu nuti dhaggeeffannee waan jiru kana haa hubatu namni kan jettan yoo ta'e haa dubbannu jedhee jennaan yaada kiyya faalleessuudhaaf kaatanii dhaabatan hundi keessaniyyuu ani isin caalu taa'aan isinii jedha waan isin irratti murteessitan nan fudhata dhuunfaa kootti eenyu waliyyuu miti waan hin ta'eef jechuudha garuu akka isin karaan kaan irra deemaa jirtu naaf fudhadha jechuun barbaada galatoomaa. Taa'aa amma kabajaa yoo ta'e jedhee kuuqqaa nama keessa jirtu dhibee nama keessa jirtu tokko tooftaa ittiin baasamtu qabdi Oromoon malee
dhiisaa afootu walii jedha. Afootuu kana irra deebiin dubbachaa jira. Afaaniin afootuu keessatti sharrii dhukkuba baataa jechuudha beektee. Molma deessanii kaanii jechuudha keessatti caba lafee baataa irra keessa afootu jedhanii huccuu babbareedaa walitti uffisuun kiiba. Sana ammoo ni gonkuuma isiniif hin eeyyamu. Please erga silaatee isiniin dhaggeeffachaa jira. Si'a lama yeroo abbaan giddirree deebi'ee dubbatu isaaf carraa kennitanii dhaggeeffachaa ana dhalli sanii akkuma taa'utti na ilaalaa jirtu. Isa caalatti dhukkubni na keessa jiru dhiibbaan na keessa jiru isa caalatti kan na laboobsisu kan na dhiisisu kan nu dubbachiisu osoo ta'u afaan qabadhee taa'aa jira. Callisuun koo immoo haqa dhabee osoo hin taane yookaan ammoo wanti narratti raawwatame anaaf damma ta'ee kan isaa ibidda ta'ee yookaan dhoqqee ta'eetii miti jechuudha. Akkuma kan isaa caalatti kan na laboobsu baay'een of keessaa qaba. Dambii dubbiitiin dubbannee waan kana isiniif galaa jira miti yeroo keenyatti fudhannee namni akka irraa baratutti dogoggora miidiyaa kanarratti uumamus dhaloonni irraa fakkeenya fudhatu jettanii fala keenya yoo jettanii tokkoon jalqaba irraa kaafnee dhugaa laayivii dubbii sanarraa kaafnee dubbanna osoo iddoo tokko naqin miseenjara jettanu maal jettanu yeroo wal dubbifnu waliin attaa qunnamnu haqa kana jaarsummaa kana nageenya buuftanii jettanii deemtu yoo ta'ee jedhe haqa jirtu tokkoffaa irraa ka'een dubbadha waan na sodaachisuu hin qabu waan hin dubbadhetti 100% nama shuur ta'ee ofitti amanuudha waan hin ta'eefi viidiyoo isaaf tiktookiin guyyaa 90 lafarra ka'a daawunloodii godhee jalqaba irraa kaasee hanga xumuraatti jecha nan dubbadhe viidiyoo nan dubbadhe jaartii koo arrabsite kan jedhu lafarra jira waan ta'eef viidiyoo ijoolleen jirtee walitti hiitee jette jechuudha akka nama miidiyaa fayyadaman beekneetti yeroo tokko Nasriyaan olee yaadattu yoo ta'e jedhe jecha inni wallaggaa jedhee fi uummata doofaa jedhe walitti hidhanii uummata wallaggaa doofaa jedhu fudhatamee nama meeqatu diitii godhee Nasriyaan olee arrabsaa ture jedhe viidiyoo garaagaraa walitti ciramee ijoolleen ittiin fuuldura guddifachuudhaaf of beeksisuudha jettee hojjettu. Osoo hojiin akkanaa sharriin akkanaa akka jiru osoo beeku nama miidiyaa fayyadamuu beeku faarmaasistiidha miti inni nama dawaa dhukkuba namaatiif dawaa kennu miti namni dhukkuba namaatiif dawaa kennuu beeku attamitti sharrii ijoollee asirratti viidiyoo walitti hidhee maxxansitu tokko akkamitti akka hojjetamee jedhe adda wallaala viidiyoo editee hin taane attamitti adda wallaala namni kun nama bilbila koo qabu naqunnamee ana gaafachuu osoo danda'u miidiyaa irratti erga wanti dubbatamee xumurameen boodatti kana booda araarri jedhu hin jiru yoo hin dubbanna jettan ila dhiifama naa godha carraa kooti dhiifama naa godha yoo hin dubbanna jettan jalqabarraa ka'ee maalittu akkamitti akkam ta'e kan jedhu anis akka jiru faffalateen dubbadha abbaan barbaade haa waraabbatu waan hin sodaadhu hin qabu. Kana booda wanti naan jedhamu hin jiru wanti jedhamuu qabu hundi xumuramee jira. Inni waa'ee jaartii isaatiif quuqqamee dubbachaa jira miti ani immoo jaartii yoon nabe ofii kootiif anuu nan gaha waan ta'eef dhimmi koo na ilaallata waan ta'eef itti gaafatamummaa fudhadhee nama naa dubbatu hin qabu ofii kootiif itti gaafatamummaa fudhadhee ofii kootiif gaachara ta'een ofirraa deebifadha waan ta'eef akka namummaatiin dubbannee rakkoo kanaaf fala keenya yoo jettan jalqabarraa kaasaatti dubbadhaa hin dubbanna sanaachi yoo ta'e jedhe salaamu alaikum obboleewwan keenya hundi keenya iyyuu asiin golamnee gargar baana jechuu barbaadeeti galatooma. Okay. Yes. Warra nu dura jiru. Way. Yalla. Ayya ani karaa tokkoon qaba kan natti mul'atu. Okay. Inni itti ifama gaafatu ani isa ifaman gaafadha. Ani isatti balleesseera. Isa ifama nan gaafadha. Garuu inni isi ifama gaafachuu qaba san dura. Yoo inni isi ifama gaafate ani isa ifama nan gaafadha. Okay. Isaako. Kallattii kamiin ayyee yoonatti balleessis yoonatti balleessis qoosaas haa ta'u sireessis haa ta'u wanti afaan isaatii ba'e isii mufachiisee jira isiidhaaf hin galle. Okay. Okay. Maam abbaa giddi ifa isu adeemsatu jira asirratti abbaan giddi maammeeni haadha manaa koo guyyaa cidhaatiin akkasitti dubbateedha kan laayivii irratti ba'ee jechoota sana dubbataa ture. Sanaaf haadha manaa koon ilaallatu ture wanti ni jedhaa ture. Ani immoo waan inni haadha manaa kootiin jedheefan akkas jedhee jechaartamoo maa inni yaadni kee ifa akka nuu ta'uuf uummataaf illee akka ifa ta'uuf. Ifa akka ta'uu fi hin beekanni maa viidiyoo uummanni hundi keessan argitaniittu. Wanti ijoolleen maxxansaa turte viidiyoo keenya wal qabsiisanii jechoota inni fayyadamaa ture waa'ee isiiti kan inni dubbataa ture. Kun isiidhaaf hin malu wanti inni dubbate. Xiqqoosi dhahamte ta'uu mala garuu akka nama maanguddummaa dubbate yoo taanes akka nama maanguddummaa dhaga'e tokkotti abbaan giddii isii dhiifama naaf gaafatu yookiin immoo ani dhiifama nan gaafadhaa osoo hin ta'in kun atakaaroo ijoollee fakkaata. Sinii galee akka nama jabaatti namnis nama taajjaba jala keenya namnis nama taajjaba obboleettii keenya dhiifamni gaafatamuun barbaachisus
barbaachisummaa yoo barbaadamaa yoo taanes obboleettii keenya dubartii tokko haati mana abbaa giddii obboleettii keenya nuyyuu dhiifama gaafanna callimnee taa'uu agaadha callimnee taa'uu an akka nama tokkotti ka obboleessa tokkotti anuu dhiifama gaafadha garuu isin warri dubbatamaa walitti dubbatamaa jirtanu kaleessa keessaa waliin hin jenne waan kaleessa amma jaalala aljaziiraa qaban wayii waan ibsaadha natti fakkaata abbaan giddii maashaallah namatti tola garuu akka adichee kanaa bita abbaa giddii maali kaleessayyii maamme ati obboleessa kooti quxisuu kooti haati manaa koo immoo obboleettii keeti illi teeriin uffatteetti waan sila kaleessa jettanii sin lamman gidduutti fixuu dandeessanii amma jedhaa jirtu amma wanni nu barbaanne dubbiinuma maammeenna wallolee haadha manaa kiyya mufachiise bakkaan akkan taane akka goonu amma abbaa gidi wallolee miti kan inni mufachiise qoyaa abbaa gidi sinii walloon hin jenne anoo sinii walloon hin jenne amma isinis badiin qabdan dhugaa isinis badiin qabu an badii qabu sheeytanaati abbaa gidi kan balleesse amma garuu ergaan tokkokkii qayyaran erga biyya galee deemee aafiin kan rabbiiti rabbiif jedhaati aafii jedhaa yeroo sinin jedhu jiddiidhaan sinitti cunqursee rabbiif jedhaa aafii jedhaa wanni bade naasaamin jedhaan jiru waan wanni bade inaasaama abbaa giddi maamme afoona lillah maamme abbaa giddi haadha mana abbaa giddi namoonni biraa soo jiraate afoona lillah walii jedhaati aafii kan rabbiiti badii muruun dhumnenu nagaa buusuu dhumnenu sana booda wanni dubbatan yoo jiraate lakki waan kana dubbachuu barbaannan yoo jiraate kunoo mesenjera keessan kiyyaan hin qaba walitti nuu hidhee dhannee dubbannee abalubballeessee barbaaddu yoo ta'e dubbannaatitti amma wanni nuus irra eegaa jirru jara keenya ammas nama 200 fakkeenya nuu ta'a boriifuu yeroo gaafa bor anaaf isaa walitti buune gaafa kiyyaanii fi abdii geetaachoo walitti bu'e jarruu akka jennuuf karaa nuu baasaa fakkeenya nuu ta'a isiniin jedhaa jirra maal aannan adiidha yoo jedhame malee namaan galu jechuudha boriif fakkeenya nuu ta'a isiniin jenne bakka rabbiif jecha hafi olii jedhaa namaaf jecha isiniin jenne nu yookiin jimmummaaf jecha yookiin oromummaaf jecha isiniin jenne nu rabbiif jecha hafi olii jedhii dursi beekumsa kee nu himi nu beekumsa akkasitti beenna abootu walii jedha wanti dubbatamu jiraate akka lama waraabamu hin barbaaduan sagaleen duraatu akka itti waraabame akka nama gaddisiisuu fi viidiyoon waraabame gadhiifamaa ture viidiyoo garaagaraati dhugaa dubbanne yoo jennu asirratti dubbannuti sirii galee namni walitti nama oofuudhaaf warabbal kaaba'an wanni miidiyaan tiktok ittiin na ajaa'ibe ijoolleen isin gadi ilaaltanii asii gaditti nama 900 keessa beekamtii ta'e beekumsa ta'e hayyummaa ta'e wallaalina daangaa darbee ta'e hin beeku malee namni hojii kooti jedheeti viidiyoo waraabbatee lafa kaa'ee waan adda kiyyaadhaan jedhu lafa kaa'ee bor gaafa abdiidhaan walitti bu'es gaafa isaatiin walitti bu'es ediit godhata waan nama walitti oofuudha biyuu guddifachuudha fooloo guddifachuudha waan akkasiitu eegalamee jira sana nu baraaraa jala keenya isin warra nu duraatti siniin jenne miidiyaadhaanis hayyummaadhaanis warra nu caalu malee nuyi gadiitti miti mee hayyummaa keessan nu agarsiisa haafii jedhaa nurraa gabaabsaa bor wallaalli keenya gaafa nu wallole akkamitti nu dhagaa isin dhageessa nu taanaan isin caala beenne miti kan walitti dubbataa jiru amma ka dhufee akkan dubbadhu kan na godhe angalgala sana yoo na agartan kiyyaan ati nu bira turte du'aa ifaa kadhataa fi turree an nagaa ta'uun beekaa laayifii isa wajjin illee seenee ture waan san dura dubbachaa ture sin dhageenya waa tokko dhageenyaan yeroo sana girgirrii ture galeetuma xabadneetuma baane nuti waan dubbeerraan deemaa ture quban qabuan ganama kan irraa fiitirraa ka'u isiin teessee boostii maal taate jennaan video mobile natti darbatti an tokkoffaa isiin nama miidiyaa miti isiin aktivistis miti miidiyaa ka jedhamu amma reefan irraa arguusiiti isiin miidiyaa irratti ka fide an waan akkasii kana isiin baadhachuu hin dandeessu ayyoon arrabsaa isiiti akka feete onaan jedhaa olte lakkuma burraa burree kan nagarta
Ana irraa bareeda yoo amma na arrabsites narraa bareeda. Baay'ee malina irratti fokkisu. Abbaan fedhe ona arrabsaawwan. Isin kanan beektu akkasittiin simattu siin. Wanti ati achirratti jette qoosaadha minaamin ishi qoosaatti illaa ta'u. Waa'ee siin beektu san dura immoo akka obboleessaatti siin mari'achaa ture waa hedduu siin mari'achaa ture isiidhaan wal si barsiisee jechoota san akka amleewuma akkamiitiin okay darbe ammas kanan jedhu kan koo I am ready wanta kasirratti kan kaasu barbaadu jiru keessaan dubbachuu dandeenya hangama kootiin firiidha ka isii bakka bu'ee dubbachuu hin danda'u maaliif dhimmi an bahee isa dubbadhe dhimmi an aljaziiratti dubbadheeyyuu waan maqaan guddaa galatoome inni guddaane maarreesii waa hedduu kayaachi keessatti waan isiin nama miidiyaatii miti asirratti dhiifamaal tokko abbaa giddee sin kabaja sin jaalladha gama kootii waa tokko rakkoon hin jiru etteetta miti gama keetiin rakkoon hin jiru isa gama haadha manaa keetiitiin haadha manaa kan kee miidiyaa irratti fidiitii walitti araarsinaan jiru keessaan fixanna amma isin lamaan afootu waliif nuuf hin jettu sababni isaa ana biratti isin lamaanuu badii qabdu badiin keessan maa inni maammeen dura dhufee yoo si tuqee jedhe maamme maaliif na tuqte dhuftee sooshaal miidiyaadhaan deebisuurra akka nama hiriyaa tokkootti maamme maaliif na tuqte jettee gaafachuu qabda turte tokko ana biratti badiin maamme ati aljaziiraan qoosaadhaan isaa ta'u qineedhaan isaa ta'u beekee isaa ta'u itti yaadee isaa ta'u si tuqe taanaan ituu dhuftee miidiyaa irratti deebisiin akka hiriyaa tokkootti keessaan naqxee wanta ati jette kun sirriidhaa jettee gaafachuu qabda turte. Ana biratti isin lamaanuu badii qabdu. Badiin jalqabaa eenyu biraa isaa ka'u adiisu. Namni deebisee sunis namni badii kaase sunis sababni isaa isin hiriyaadha waan ta'eef eenyu nu caalaa isin lamaantu hiriyaadha waan ta'eef hayyee gidduu lamaan keessanitti laalli inni nuti barbaannu amma gaafa maammeeniif pirezidaanti maammeeniif Mubaarik walitti bu'anu gidduutti maaltu miidhame ture Mubaarak kaleessa haadha manaa kan kooti haati manaa isaa nama sooshaal miidiyaatti akka isaatti yoo hin taane jedhu wal bira jiru turani yeroo dhimma kana kaasnee dubbannu nu jala turte isa dura kan irribarraa isa kaasee yoo isii gammachuun isii inni guddaan jarri kun lama walitti araaramuu ture isii dhiifama gaafadhuu jennaan waa tokko inni guddaan waan jarri lamaan wal lolaniif an gidduutti rukutame malee jarri lamaan araaramnaan ana maaltu na tuqaa jettesiin inni guddaan isin lamaan walitti bu'uu keessantu isii tuqe itti gaafatamummaa isin miidhamuu abbaa giddeetis qabda maammee qofa miti waan ta'eef kanaaf isii gara kanatti nuuf hin jennu keessaan hin dubbatanna anamma wallaahi mana gaddaan jira mana gaddaa dhufeetan namni mana gaddaa kunoo gulgee ta'aa jira dhimmi keessan immoo dhimma kan keenya sana caala deetan dhufeetan istuudiyoo nama sanaa keessa taa'an isin dubbataara innaa ana gammachuu guddaan qabala yeroo wanti kun ta'ee jedhu kanaaf isin lamaan waan walitti buutanii faati manaa kan kee miidhamte kanaafuu isii nuti akka jaarsaatti an dhiifaman gaafadha hundi keenya dhiifama gaafanna keessaanis waan hafee jiru hin dubbatanna nuti isin lamaan keessanuu anatti badii qabu jarri kun lamaan isin walii galtumoo waliin galtanu isin lamaanii alatti jaarsoliin asirra jirtan badii qabamu waliin qabanu jarri kun badii qabu sirriitti badii qabu wallaahi ayyee tokkummaa ta'u ni qabu eeyyen ayyee mubaarika ta'u anatu hin dubbanne anatu afee yoo jechuu ta'e malee dubbii fittettaati dubbiin nume wanna kan jiru jarri kun jara nu dura deemaa jiru jaratu balleessaniiru haafii olii jedhanii nurraa gabaabsanii yoo wanni hafti lafeen hafti jiraatti wanni hafee dubbatamu yoo jiraatu keessaanitu dubbanne
Gaarii. Wanna fedhanuu jira wanti dubbachuu qabnu garuu as nu gabaabsina. Badii isaanii itti muqamne lachuu warra balqaaba badii guddaa balleessanii. Nuufis uummataafis badii qabu. Nuti badiin nuti qabnu nutis badii qabna. Sababni isaa dubbiin kun tun sargaa kanan ga'in qaabsuu qabna turre. Dhiifama nuuf godhaa yaa uummataa. Isin lamaanis dhiifama sin gaafanna. Hundi keenya iyyuu dhiifama sin gaafanna. Uummatas isinis kanaaf isinis ka'aatii dhiifama wal nu gaafadhaa. Liibii kanatti keessa warra nu dura deemaa jiru. Yookaan wanta gochuun barbaadu wanta carraa fayyadamu. Hundarra galatoomaa hangaftoonni koo dubbataniiru dubbii gabaabsine yeroo jennu qaawwa gidduu keenya tureeni dubbiin kun lafarra harkifatee turu nu hundinuu badii qabna hin beekna. Pirezidaantii Maammeenis himaniiru gara fuulduraatti qaawwa gidduu keenya jiru kana nutti fide qaawwa fuulduraatiif immoo kana cufuu qabna waan jedhu wayiiti. Wannan jechuu barbaadu wal dhabdeen bin Aljaziiraa fi artistii Abbaa Giddee jechuudha. Wal dhabdeen fakkaatu qoosaasuma kan Mubaarakiif kan Maammee fakkaata. Sababni isaa namni jara caala walitti qoosu waan barbaade manguddoota durii wal jaallatan waa walitti qoosan irraa bareedu argite waan barbaade waliin jedhanii namoota waliin kolfanii gammadaa turan miidiyaa kanarratti sooshaal miidiyaa wal affeerratanii jechuudha. Eenyu walitti dhaqee dubbii bin Aljaziiraa dubbachuuf naqaanfachiisa maaliif namni jara caala wal beeku hin jiru. Fakkeenya waliimaa turan ani Maammee waggaa 13 ol miidiyaa irratti argeera. Takka abbaan barbaadillee yoo sarrabse namoota dhufee deebii kennuufi miti. Callisee nama deemu nama tasgabbaadha. Deebisee immoo Abbaa Giddiillee Maammeen nama kaleessa fakkeenya godhe nutti himaa ture. Abbaa Giddii yeroo namni akka barbaade arrabsu Abbaa Giddii nama akka Abbaa Giddii ta'a. Dhaqee abbaa fedheefuu deebiin kennu jedhee nama nutti himaa ture Aljaziiraan fakkeenyaaf. Egaa anaaf kiyyaan gaafa wallollee yaa kiyyaa yaa bareeda yaa nama gaariin jedhu nan arraba barbaadanii wal arrabsitanidha. Arrabni keessan arrabuma sirrii keessan arginan barbaadanii maaliin nama kana xiqqeessu waan jedhamu malee jechuun amma fakkeenyaaf dubbii tokko gaafa dubbannu namni kun eegasii nama akkasiiti nama badaadha nama akkasitti nama arrabsu jennee dubbiitti muruudhaa fi arraba barbaadamee wal arrabsamedha dubbichi malee arraba sirrii miti jechuudha. Namni immoo wallolee yaa bareedaa koo waliin hin jedhu Aljaziiraa koo hin beektattis gaafa jennu miidhama Maammees argineerra namni tokko yeroo callisee waan hin taane nama arrabsu sirriidha inni fudhachuu miti. Obboleessi keenya Abbaan Giddiis gaafa arrabsaman sirriidha jechuu keenya osoo hin taane arrabichi sun arrabuma egaa namni wallolee yaa gaarii koo namaan hin jedhu hin beektaa. Kanaafi hunduma dhagnee zarazzaruurra obboleessi koo Abbaa Giddiis arraba isaarraa waan ba'e an dhugumatti dhibbatti arrabanni barbaadee arrabseedha malee Maammee arraba sirriidha deemfu. Maammeenis qosaarraan kee gaafa Abbaan Giddii waa jedhu arraba barbaadee arrabseedha malee arraba Maammee irraa takka argee beekuu miti. Maammees takka nama arrabsu Maammee bakka hin taanetti argamu argee hin beekuun jechuun isa faarsuufi miti. Kanaafi wanti nuti keessa deemne dubbannu badii keenya kaleessaa qaawwa keenya kaleessaa cufannee ka fuulduraatti akka qaawwi biraan seenne akkuma obboleewwan koo hangafti koo jedhanii eeyyenu jettee Maammee koo badii sitti balleeffames Abbaa Giddii koos badii itti balleeffame dhiifama walii goone dhiifamni immoo rabbitu jaallata ilma namaatu jaallata. Yookiin Maammeen aybii qabaatennaan aybii Maammee dhoksaati viidiyooti waraabama Maammeen aybii kana qaba jechi dhugaadha jechuu keenya miti. Arraba darrabsamte arraba barbaada.